paartiin keenya paartii badhaadhinaa erga hundaa'ee kaasee jijjiirama fiduu qofa osoo hin taane badhaadhina Itoophiyaa mirkaneessuuf hojii gurguddaa raawwateera. Waggaa 5 darbee paartiin keessan sadarkaa biyyaatti hidha haaromsaa sadarkaa Afrikaatti guddaa kan ta'e xumuro'aan qaqqabummaa enerjii sadarkaa biyyaatti kan guddise yoo ta'u, kana malees inishatiivii qonnaa adda addaa raawwachuudhaan wabii of danda'uu sadarkaa biyyaatti mirkaneesseera. Paartiin keessan paartii hunda galeessaa waan ta'eef seenaa Itoophiyaa keessatti riifoormii dinagdee gooroo yookiin maakiroo ikonomik riifoorm sadarkaa Afrikaatti sadarkaa IMF'n beekamtii kan argate raawwachuu danda'eera. Paartiin keessan dinagdee ammayyaa ijaaruudhaan dinagdee dijitaal sadarkaa biyyaatti raawwatee baay'ee bu'aa qabeessummaa ta'uu danda'eera. Kana malees paartiin keessan paartii yaada qofaa odoo hin taane paartii gochaan kan mirkaneessu qofaa odoo hin taane Itoophiyaan of danda'uu qabdi jedhee oomisha xaa'oo fi oomisha gaazii sadarkaa biyyaatti jalqabuudhaan biyya of dandeessuu ijaaruu irratti gahee guddaa taphateera. Kabajamtoota, miseensotaa fi deeggartoota paartii keenya waggoota 3 darbee bulchiinsa magaalaa Shaggar magaalaa ammayyaa ijaaruu irra darbee ummata keenyaaf bu'aa gurguddaa kan fidu hojii hojjeteera. Muraasa isaa isiniif kaasuuf hojii misooma qonna keenyaa ammayyeessuudhaan sheedii lakkoofsaan 19,000 caala ijaaree fayyadamtoota 500,000 caala dhiyeessuu danda'eera. Kana malees qonnaan bultoota keenya dinagdee aangeessuuf cimsuuf hojii hojjetameen giddugala gabaa 400 caala ijaaree seenaa magaalaa keenya keessatti qonnaan bulaan keenya fayyadamaa ta'uu goonee jirra. Kana malees ce'umsa dinagdee fiduuf industiriin godoo gahee guddaa waan qabuuf industirii godoo 4,000 caala ijaaree carraa hojii dhiyeessuu qofa odoo hin taane ce'umsa dinagdee mirkaneessuuf yaalleerra. Kana malees misooma hawaasummaa irratti hospitaala ijaaruu darbinee mana barnootaa ummata keenyaaf dhiyeessuudhaan magaalaa egeree dorgomaa hojjechuu irratti gahee kan taphatan ummata keenyaaf dhiyeessineerra. Dargaggoonni keenya fayyadummaa akka ta'an sheedii bara kana qofa 200 caala ijaarree dargaggoonni keenya fayyadamaa akka ta'an goonee jirra. Walitti dhufeenya ummata keenyaa cimsuudhaan daandii kiiloomeetira 3,000 caala ijaarree riiqaa xixiqqaa fi giddugaleessa 1,000 caala ijaarree ummanni keenya dinagdeensaa sochii akka cimu hojjenneerra. Hojii galii magaalaa ol guddisuu irrattis galii Shaggar odoo hundaa'in biliyoona 5 kan ture kara biliyoona 40 dabaluudhaan magaalli Shaggar dinagdee ammayyaa akka horachuu ta'ee danda'eera. Kana malees qonnaan bulaan keenya fayyadamumsaa dabaluudhaan qonnaan bulaa 100,000 caala leenjii kenninee hubannoo qonnaan bulaa cimsuu qofa odoo hin taane qabeenya qonnaan bulaa dabaluudhaan qonnaan bulaan keenya magaalaa keessatti qabeenya akka horatu gochuu dandeenyeerra. Akka fakkeenyaatti qonnaan bulaan keenya magaalaa keessatti suuqii 1,000 caala kenninee qonnaan bulaan keenya jireenya isaa qabeenya akka horatu gochuu dandeenyeerra. Kana malees sagantaa addaa qopheessinee qonnaan bulaa 10,000 caala adda baasnee lukkuu 500,000 kenninee qonnaan bulaan keenya badhaadhina maatii akka mirkaneessuu gochuu dandeenyeerra. Akka waligalaatti magaalli keenya waggoota 3 darbee keessatti bajeta mootummaa ramannee piroojeektii 1,500 caala xumurree magaalli keenya
magaalaa egeree magaalaa hammayyaa akka ta'u hojii gurguddaa hojjenneerra. milkaanota keenya waggoota sadan darbe keessatti argaman yoo ilaalle Shaggar magaalaa beekamtii guddaa kan qabdu akka biyya qofa odoo hin taane gaanfa Afrikaa irratti magaalaa cimaa ijaaruu akka dandeenyu agarsiisneerra. kabajamtoota miseensaa fi deeggartoota paartii keenyaa bu'aa gurguddaa hojjennee muuxannoo fayyadamuudhaan bara itti aanu filannoo booda mootummaa cimaa magaalaa cimaa hundeessuudhaan magaalaa egeree keenya bu'aa qabeessummaa gochuuf qophii keenyaa xumurreerra. kana irratti qonna keenya hammayyeessuudhaan fayyadamummaa qonnaan bulaa dabaluu kana malees tajaajila ummata keenya kan argatu guddisnee tajaajila hammayyaa dhiyeessuudhaan hojii gurguddaa hojjechuuf qophii keenyaa xumurreerra. kabajamtoota miseensoota deeggartoota paartii keenyaa magaalli Shaggar sadarkaa addunyaatti fakkeenya ammayyummaa akka ta'e waggaa sadan keessatti agarsiiseera. hojii magaalli keenya jalqabe bu'aa qabeessummaa gochuuf paartii badhaadhinaa filachuun baay'ee murteessaadha. paartii badhaadhinaa magaalaa cimaa isiniif hundeesseera. paartiin badhaadhinaa magaalaa bu'aa qabeessummaa isiniif dhiyeesseera. paartiin badhaadhinaa magaalaa yaadaan caasaa cimaan kan hogganamu isiniif dhiyeesseera. kanaafuu paartii badhaadhinaa filattanii magaalaa cimaa keessan magaalaa egeree akka itti fufu gochuun dirqama keenya. kanaafuu mallattoon paartii keenya mallattoo nadoo qamadii filachuudhaan ol ka'iinsa magaalaa Shaggar haa cimsinu jechuun barbaada. galatooma. Thank you.